Akkam jirtan hordoftoota keenyaa kun Finfinnee News Networkidha. An Daaneel Dibaabaati. Oduu isin dhageessisnaa jalqaba irratti hangafoota oduu. Oduu gaddaatiin miseensi waraana bilisummaa Oromoo Jaal Dhugaasaa Abboomaa aanaa Gindabarat magaalaa Elfataatti lola irratti wareegamuun dhaga'ameera. Jaal Dhugaasaan barnoota injiineeringiin Yuunivarsiitii Wallaggaa irraa baratee erga eebbifameen booda dararri uummata Oromoo irra ga'u boqonnaa sababa isa dhorkeef qabsoo waraana bilisummaa Oromoon durfamutti makamee haga lubbuun isaa wareegamutti falmaa gochaa turuu isaa oduun achirraa bahe ni mul'isa. Egaan Jaal Dhugaasaa Abboomaa aanaa Gindabarat magaalaa Elfataatti lubbuun isaa gidduma kana waraana irratti darbuun isaa dhaga'ameera. Akkuma argitan Jaal Dhugaasaan Yuunivarsiitii Wallaggaa irraa digirii injiineringii eebbifamee dararri uummata har'a ga'u boqonnaa isa dhorkinaan waraana bilisummaa Oromootti makamee utuu lolarra jiruuti kan wareegame. Egaan maatii Jaal Dhugaasaa Abboomaa firoottan isaa akkasumas saba Oromoo goota of biraa dhabeef jajjabina hawwina. Oduu keenya biraatiin magaalaa Sabbataatti uummanni rakkoo nageenyaa hamaa keessatti akka argamu jiraattonni Finfinnee News Networkiif gabaasaniiru. Akka gabaasa uummata kanaatti humnoonni PP uummata Oromoo dararaa jiraachuun dhaga'ameera. PP'n namootaan suuraa waraana bilisummaa Oromoo Feesbuukii gubbaatti qooddeetta yookaan jaallatteetta jechuun lammiilee hidhaa jiraachuun beekameera. Oduu biraatiin karaan dura barsiisaa Qaasim Tunee magaalaa Asallaatti waraana bilxiginnaan hidhamee akka jiru ibsinee turuun keenya ni yaadatama. Ammas immoo hariiroo waraana bilisummaa Oromoo wajjin qabda jechuun daldalaa kan ta'e obbo Gammachuu Kusaaraa godina Arsii magaalaa Sagureetti humnoota PP'n hidhamuun isaa dhaga'amee jira. Oduu ba'aa Oromiyaa aanaa dirree xiyyaaraa irraa arganne akka ibsutti yeroo ammaa kana rakkoo gurguddoo abbootii amantaa fi caasaan mootummaa waliin ta'uun hawaasa Oromoo naannoo dirree xiyyaaraa ganda Awwaaflee jedhamu keessatti argaman irratti geessisaa jiraachuun dhaga'amee jira. Haala kanaan sababa tokko malee ji'a 3 oliif uummata hidhanii dararaa jiraachuun dhaga'ameera. Dura taa'aa paartii badhaadhinaa naannoo Harar hidhamtoota siyaasaa waajjiratti yaamuun doorsisaa jiraachuun dhaga'ameera. Eeda galgala sababa tokko malee shanee warra mataa guduruutu ganda kana keessatti mul'ataa jira. Hawaasni keenya hundi bakka jirtanitti nama fuula haarawaa agartan hunda bakka irraa deemuuf nama inni irraa dhufe eenyu akka ta'e hordofuun qorattanii akka nuuf ibsitan jechuun abbaan amantaa guddaan dhageettii baay'ee qabu guyyaa idaa uummata ida salaatutti akka gandi kun shanee wajjii hidhata qabutti uummatatti himeera jechuun maddeen Finfinnee News Networkiif gabaasaniiru. Akkasumas eeda halkan sa'aatii 4tti namoota 5 qabanii waajjira poolisii aanaa dirree xiyyaaraatti hidhanii maaliif hidhamne jedhanii gaafatan. Yeroo gaafatan Sheek Usmaan Durii nama jedhamutu isin hidhe jechuun deebisuufiin dhaga'ameera. Haala kanaan lammiileen Oromoo 14 ol akka hidhamantu dhaga'ama. Isaanis Abdii Idris, Muhammad Abrahaam, Amma Ahmad Usmaan Yusuf, Hamid Muhammad Yusuf, Daawud Xaahir Ali, Muhammad Idris, Ramadan Tawfiq Ali, Sharif Tawfiq Ali, Dini Ali Tahir, Fattah Ahmad Abraham Hassan, Arjun Daud Tahir,
Alwan Bakar Muhammad, Fahmi Siraj Sheikha, Munib Abdi Idris kan jedhamanidha. Namoonni ganda awwaalee dirree xiyyaaraa keessatti shororkaa uumaa jiran maqaan isaanii akka kanaa gadiiti. Isaanis Arif Muhammad Abdullahi, Abdul Qadir Adam Abraham, Abdi Imar, Jamal Muhammad, Sheikh Osman Duri, Abbaa Araddaa Sharif Bakar Abraham ta'uu isaanii jiraattonni Finfinnee News Networkiitiif gabaasaniiru. Egaan dhaggeeffattoota keenya lammiilee Oromoo bakkoota garaagaraatti yeroo ammaa kana hidhaadhaan dararuun akkasumas immoo qe'ee isaanii gubuun qe'ee irraa buqqisuun abbaaf haadha ajjeesuun daa'imman maatii malee hambisuun yeroo ammaa kanatti jabaatee itti fufee jiraachuun mul'ataa jira. Haaluma kanaan gabaasni nuti sooshaal miidiyaa irraa arganne akka mul'isutti yeroo ammaa kana maatiin qe'een isaanii sababa tokko malee humnoota PPT'n gubachaa jiraachuu kan mul'isu suur sagalee kan arganne qabna. Akkasumas daa'imni abbaan irraa ajjeefame haala maatiin ishee keessatti argamu haala baay'ee nama suukanneessuun kan ibsitu tokko viidiyoo argannee jirra. Kanatti isin dhageessisna turtiin keessan waliin haa ta'u jenna. Adamiin too waan tokko hin jiraatin sinjedhameetuma sinjedheekan waraanni mootummaa dhufee ibidda nutti naqee godheen fixe tokkitti qabeenyas keessatti kan teessoon manni mana kan hin jedhamne nuti godhanii kan fixan argine malee yakkaa tokko malee otoo homaa balleessi qotee bulaa gabaree harka keenya laala nama qotee konforee jiraatudha malee meeshaan harka jiru lafa keenya waa argitan lafa qotee bulaati malee lafa waraanni illee hin jiru. Akkanumatti lafa gabaa keessa yaa'anii dhufanii ibiddatti naqanii keessaa nyaatanii horii namaa fuudhanii godhanii qalanii fixanii sangoonni namaa halluu karraa muranii roonni hoolonni mucuqqodhanii horii namaa mucuqqodhanii fixanii dhumasaa nyaatanii dadhabanii mulmuluun annama garramu keessatti hirii guuranii irraa nyaatanii foon edda irraa nyaatanii gudaan irratti dhaganii annama garramu keessatti. Ammanni qubatee gudaan irratti dhaganii mucuqqodhanii fixanii lafa tokkittiin biyya kana keessatti too waraana abbaa ta'e ilaalanii homtuu asii jiru. Gabaan nagaa arginaan ibiddatti nama dhagaman. Amma har'aatti garatti gara kan wallaalle
ilmoon namaa lagatti dhume, horiin lagatti dhume, oon lagatti dhufite, ibiddaan lafarraa mucubbannee dhumne. As keenya keessatti hanqabnu, nunuu ibiddi fite, har'allee iddootti kadhannu qabu, abbaan nuun kennu qabu. Hanqoonni mana keessatti dhume, ibidda dhoofnee galchinee goodaatti dhumne. Ijaa Oromoo taane dhumne, waadaa qabu. Oromoodhuma maqaa Oromoo taanu, mucubbannee ibiddaan dhumne. Inni kaan homboci, inni kaan as jiru. Ijoolleen goodaatti kanneen nu argatti fite, akkanumatti dhumne, goodumaa dhumne waan dhumneef hin beekna. Qabeenyi mana keessatti gubate kan akka xaafii, kan akka boqqolloo, kan akka fisiggaa, teessoon, xarapheessaan ta'uudhaan wanti hafe wanti kana jedhee sinitti maaliin sinitti maala kana jedhee sinitti nu danda'u. Mucuf jedhee dhume homtuu hin jiru. Lubbuu keenya bichaa Waaqayyoo yoo naannoo gadi jira naqsee karaa romaa qabu. Hanqabnu ibidda fite. Homaan goone mootummaa kana homaan goone jechuudha. Waan dhufee ibidda nutti naqeef nama gaddamaa. Sinuma ibana. Ani maatii koo ijoollee torbaa qaba. Maatii koo kana nama kudhanan illee. Akkanumatti qabaa jedhaa kan jedhamullee. Wayyuuta soofaa kan jedhamullee. Soofaan teessoon mana isaanii keessatti dhume waan biyyittiin abbaan ta'e sitti nu danda'udha jechuudha. Waan dhokataa miti waan kallattii goodaa jechuudha. Asii akka baay'ataa nama harka hin qabne jaarsa dadhabaa. Buna mana keessa lamaa qaba. Nama sanatu argitanii sin gochisaa. Asitti akkuma nama fayyaa bitee jedhamu kan hin bitan. Homaan balleessi. Abbaa ta'ee sin beeku. Homtuun nu biran jiru. Annee mana keessaa hin qabu. Waan dhumnee wallaalle malee akkanumatti hin dhumne jechuudha. Maatii baqannee laga keessa jira. Laga keessa jira. Ijoollee tokkitti baqannee manni nurra dhume. Mi'eessaa jala jira. Karanee mi'eessaa jala laga. Laga Oromoo magaalaa tanii nama Oromootii isaan kuni habaaboo kan jedhamu as keessa jira jedhanii tokkotti mana fayyaatti ni deemaa. Habaaboo kan jedhamu nuti ilma Oromoodha garuu Oromoo ta'utu qabatamaa Oromoo. Oromummaan waan dhumne malee waan tokko akkasuma. Uumaa sin balleessine nama na jeen nama saam waan namaan nu argan jiru. Daarii namaatti dabar qabeenya abbaa ta'e keessa jiru dhalataa asii jala. Gadaaruutu qabana keessa dhalataadha jechuudha. Ijaan walitti dhalanneef dhumne malee waa biraa. Oomaan qabu sanyii waan facaaman waan madaabaraa waan qotan sangaa tokkitti walitti fuunee kaan qalanii fitanii tokkitti nu waame. Walitti hidhanneetu shiimmoo qotaa jiru waan facaaman madaabaraa waan facaaman qabu. Oomaan nu gargaaru madaabaraa nu gargaaru. Biyyi nu waan rakkate godhatti uumamu. Nokkatti kumaa jirraa jechuudha. Mootummaa akkasitti qabeenya namaa kana walitti qabeenya. Kuni mootummaa miti. Jaanjidhaan dooneen irratti ba'aa baachaa jira. Kiristoos muraasaa kaasu malee ba'aa baachaa jira. Ba'aadha kuni. Ba'aan nurra jira. Ba'aa Waaqayyo nurraa kaasa. Waaqa namarraa kaasa malee kan akkanaa laga. Nama fayyaa kumana. Ambo jira isaan bira kan jiran too as jira laga gabaree. Gabaree mee maaltu naalta jirame. Lalaadha gabaree. Lagumaan qabu dhiiseen. Gabaree hiyyeessa waan kufanne maal godhaga? Karaa mootummaa dhaaree nama hiyyeessa tokko gubuu isaati nama bulchuu danda'u miti. Mootummaa dhaaree nu bulchitu jechuudha. Mootummaa miti qabu. Mootummaa jechuun hiyyeessa gargaara. Hiyyeessa guddisa itti ijaaramuun gubare. Mootummaan itti ijaaree hiyyeessa bara baasa malee hiyyeessa mootummaa hiyyeessa gubu ani mootummaa jedhamu. Mootummaa miti kun Waaqayyo nurraa kaasu malee. Maalan sinitti nu danda'as maal laagoo sinitti mal miti Waaqayyo nuufaa dubbatu jireenya keenya qabeenya keenya mana keenya kun dhalalaadha biyyoo malee maal jedhan ilaalaa kaasi midhaan immoo ilaalaa sasitti xaafii fisigaa waan qabnu muruu as keessatti godhaan homtuun jiru saayinaa namatti saayinaa biddeena isayyuu immoo midhaan immoo namatti dhumneerra maa biraan maalan sinitti dubbachuu danda'u. Waan itti fakkii dhumneerra. Jiraachuu miti
Kana manatu karano to nufite tiituma nufite lubbuu keenya hojjeessa jiraata. Qoonqoo nufiturra waaqa dursee qoonqoo nama jeessa. Qoonqoo nama jeessa waaqa dursee. Akkatti dhumne jechuudha. Dhaabee mati dhumne. Garatti gargaaruu qabna. Dandeen qotu nama maaliin qotu beekta samma kanaa gara eegucheema. Dhuguma qotee tan kana qixxee maala facaasamu. Beela edallee qotee dabayii siffachuu dandeenye. An sangoota qabnu guuranii qalanii bitan. Irraan wariyanii lagatti gadi baqanne nafsiin baqanne akkatti dhumne ilma namaa. Waaqayyo Oromoo bara dubbatti nu haa dubbatu. Nama bichaan hin ibsa. Ilmaan Oromoo daawwachaa jiru. Adaraa mootummaan kun mootummaa miti. Amma jirtanii uwwitti yaan jedhan. Uwwitti yaa Waaqayyo nurraa kaasu Waaqa nu godhadhaan jedhan. Malee kun mootummaa miti. Mootummaa yeessa guddisa malee mootummaa nama gubu kanana. Yakkaa malee. Hinaatee as keessatti hattus as kee jiraatti mana nagaa. Iwaa fuunee mana namaa kamti jira jechuutti hankeenya mana keenya. Daarii bal'aa qabnaatti daarii isaa irra jiru kan keessa keessatti. Dafabbaa keenyaati kun. Nabbaa ta'e miti. Binnee waan kontiraatatti kennine kontiraan isaan irratti ta'e miti. Kalatti garra fagaattee dhumne. Dhugaan bara deebite. Waaqayyo fuulduratti dhugaan bara deebite. Ilmaan Oromoo kan taatan seenaa isinitti haa taatu. Nama fayyaa nama gubu. Nama fayyaa qabeenya hiyyeessa dararee gubu. Waaqayyo nurraa kaasu jedhan akka kootti. Kana dabarsee. Maala dubbadhaa? Beelaa maal dubbata? Beela hin jira mammaatti minaa nyaannee jiru. Dhumneerra mana keessa jiru. Dhumneerra. Homaa hin qabu. Onnee maaliin? Facaafannu qabu. Sangaa tokkitti waliin dhiinetti haanaa aduu fide. Gabaa lafa gabaa kanatti argitanii. Innaa manni kun gubatu. Kiraafuu safara kan dhaabbatanii. Qalanii luka bichaarraa muratanii. Goodaatti akkatti hojii tuqanii morkatti. Mootummaan akkana nama godhaani. Mootummaan nama guddisa hiyyeessa gargaara. Hirdaasaa namaa kenna malee mootummaa akkatti nama nyaatu nagaa. Ishiin morkaa fi dasirii. Namarratti hafeera yaadanni kalatti dubarratti ilmaan Oromoo waan ta'e keessa. Ilmaan Oromoo waan ta'e keessa yoomillee qabsoon abbaan qabsoodhaan yoo qabsaa'e. Abbaan rakkoo irraa qabu kan shiftaa bakka shiftaatti qabamu hiyyeessa uummata dararee nadhee namaatti roorrisa. Waan nama ajaa'ibu keessatti dubartoota gadi baasanii dhiira kottee hidhanii dubartootatti roorrisaa turan. Kanaaree Oromoo dhuguma Oromoo qabsoo deemu warra bubboo duwwatu. Isa kana keessatti illee wanti nama dinqisiisu jechuudha. Ijoollee wayyaa jiru asitti qabanii bishaan dhaqaniiru. Qabanii ijoollee itti roorrisanii ijoollee abbaa ijoollee daari'anii roorrisaa turanii. Dubartoota dhiira gad baasanii dubartoota roorrisaa turanii. Kuni qabsoo. Isa kanaaf wanti kallattiidhaan fuuldura ilma namaatti isin fuulduratti abbaa kee fuulduratti Oromoodha jettanii lakkaa'inaan jedha. Oromoo miti jarreen. Oromoo miti kallattii Oromoo miti. Waaqayyo nurraa kaasuun jedha kan malee. Manni kun nama magarsaati. Nama akka tokko qabu. Kallattii maan hin jedhameetu kan hubatedha. Kanaa asitti kan girmaa magarsaa jedhama. Kallattiin kun immoo jechuudha. Bakka kana ajaa'iba goota osoo ilaaltanii midhaan kuntaala 40 ol kan ta'e. Boba'ee asirratti daaraa ta'e yakkaa tokko malee jaarsa harka hin qabdu. Ansin ajaa'ibu keessatti namni sun quba lama bichaa qaba. Akka baay'ataa jedhama. Akkatti malakkeedhaan buna gurguree mana kana jaarsa dadhabaa buna gurgureetitti mana kana ijaara. Gaafa inni walitti qabatu isa kanarratti illee otoomaan godhatee otoomaan balleesse bilaata malee godhatee jedha bilaata malee mootummaa maali jawweedha jawwee magachiisaa ture jechuudha. Midhaan as keessatti argatanii daangaa isaati kana laala isa kana lallaafaa nagada jaarsi dandee qotatu harkaan qabu isa kana akkatti kanaas damma isaati daangaa wayyuu tashoomaatti gargari illee kuna isaati kana laala biilee inni meeqa ijaaruun dandeenyu hiyyeessan
Kanaa asirratti kanamu akka qabaa jeta. Qorqoorroo isaa fakkeenya. Midhaan as keessatti tortoree malee jechuudha. Midhaan as keessatti ani diriiree jechuudha. Kunimmoo wayiinsa shoomaa jedhama. Gabalee qotaa ture abbaa isaa hiyyeessa. Wayiinsa shoomaa jedhamu kunooti lafni. Ishee kana bitati. Gabaa danda'anii lama bula biddeen nyaata jedhee. Isa kanaaf ishee kana bilaata malee abbootii gurguddoo mootummaa kana laga loluu beeku jechuudha. Kunimmoo kana asitti ishee gubbaa kooti jechuudha. Annama ajaa'iba mana sirreessaan ture. Shamaanii uffata ta'ee daldalii malee uffata ta'ee naqalaa gaarii ta'ee mana ta'ee ijoollee torban qaba. Beeksisa qofaadha nama kudhanan. Ishee kana immoo ijaarra ijoollee gugee ijoollee nagarratti nama bulti jedheedha. Gaafa inni ta'u deebi'ee as gadi. Abaa bishaanii geggeessa irra ijoolletti kumaan. Qulqullanii kana biddaa. Otoo uumaan balleessin qulqullanii kana. Kumanii ilaalaa tajaajillee angoolee jechuudha. Isa kanaaf kallattiidhaan waan goodaa jiru waan abbaan ta'e beeku waan biyyittiin beeku jechuudha. Kumuruu gaashaa inni kun yakkaadhaan kan qubate. Mootummaa sim jedhee bidda namatti qabu kan arginu. Mootummaa miti kun baay'ee ta'aa jiru. Kanaa olitti kan goote Isfaayilii jedhama. Kunimmoo galaanaa Joosaa jedhama. Inni kumuruu gaasaa inni kumuruu isaa haala ittiin qubatee hin beeku. As garagalee yoo erga dhumee kana muluu fixanii booda jechuudha. Lafa isa kana muluu mucuu godhanii adda fixanii torban sanatti immoo maal godhu? Kunis immoo uumamaa fakkaata. Kana muluu mucuu godhanii fixanii hawlaan as keessatti dhiyeessuun as keessatti midhaan tokkittiin hin hawne jechuudha. Kana muluu mucuu godhanii fixanii Kunjaan jitaa dooleen nurra taa'e Kiristoos nurraa kaasu malee kallattiinumaan akkumatti dhumnee jechuudha. Kana waaqni bichaan haa dubbatu. Dhugaan haa dubbatu. Manni dhaqaan ilma Oromoo haa dubbatu. Egaan hordoftoota keenya haala kanaan daa'imni abbaan irraa ajjeefame obboleessa ishee barnoota dhiisee yeroo ammaa kana ijoollee daa'imman guddisuudhaaf dhamaa jirullee mootummaan ajjeesuudhaaf gaadaa jiraachuusaa ibsitee akka isheen jirtu walumaan ilaallee turre. Ittaansee lammii Oromoo giddugaleessa Oromiyaa naannoo Ambootti argamu tokko naannoo qe'ee isaanii abiddaan waraanni mootummaa humni mootummaa gubuu jiraataan naannoo sanaa kan ibsaa ture kan isin dhageessise. Egaan lammiilee Oromoo yeroo ammaa kanatti kaan mana hidhaatti kaan ajjeesuu kaan qe'ee irratti gubuudhaan mootummaan abbaa irree kun yeroo ammaa kanatti dararaa uummata Oromoo irratti hammeessee akka jiru lammiilee irraa walumaan kan dhageenyedha jechuudha. Egaan lammiilee Oromoo oduu biyyattii keessatti Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana ta'aa jiru waan qabdan nuun gahaa jenna waan naannoo keessanitti ta'u hundumaa daakumentii gochuun nurra jira. Karaa miidiyaatiin wanti dabarsinu kun gara fuulduraatti isuma kanatu ragaa ta'ee warra yakka raawwatan seeratti dhiyeessuudhaaf seera addunyaatti dhiyeessuudhaaf fayyaduu danda'a. Kanaaf waan naannoo keessanitti ta'e hidhaas ajjeechaas qe'ee mancaasuus mootummaadhaanis haa ta'u qaama kamiinuu wanta raawwatu nuuf ergaa isiniin jenna. Egaan waan waliin turtaniif galatoomaa isiniin jenna. Oduu keenya har'aa keessatti gootni Oromoo Jaal Dhugaasaa Abboomaa kan jedhamu aanaa Mindabalat keessatti akkan wareegan ture kan agarsiisne. Jaal Dhugaasaan barnoota injineeringiitiin Yuunivarsiitii Wallaggaa irraa kan eebbifame yeroo ta'u darara uummata har'a gahaa jiru kana ilaalee obsuu dadhabuudhaan waraana bilisummaa Oromootti dabalamee qabsoo irratti bobba'ee yagguu turu gidduu kana jechuudha waraana irratti wareegamu isaati kan nageenye. Oduu birootiin bakkoota garaagaraa Sabbataatti, Arsii, Sagureetti akkasumas immoo Dirree Xiyyaaraatti hidhaan lammiilee Oromoo irratti hammaatee akka jiru oduun biyyarraa ga'e ni mul'isa. Egaan kana gammaa waliin turre an Daani'el Dibaabaatii sagantaa keenya hafan kan hordofaa isiniin jenna waan waliin turtaniif galatooma nagaatti.